السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفوني وبليين كان كورين أمان تاجر جراكي سترجمتن وندم تكيسن وجرتو نجا قبلو أنا جراتو أنس أبوليتين كيسن الحمد لله على في بكن جرو كيست نجا في فياك أباسين جد أبولو تكو سديس أك نجا فياك أبدن ربي نرحب دي كبابكم جرتن نجا في رامن ربي isi waliin haa jiraatu isiniin jedha obboloota qaqqaalii fi gaggaarii ilmaan Oromoo hundi keessaniyyuu kan biyya keessaaf biyya alaa hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaan rabbii isiniif haa jiraatu isiniin jedha isiniif haa baay'atu nagaan anis nagaa qaba baga nagaa taatan isiniin jecha obboleeyyan maatii ashootuub hin ta'in ashootuubiif maatii ta'aa bira dhaabbaddaa gargaaraa isiniin jechuun barbaada. Obboloota kan koo isin malee homaan qabu isiniin qaba isinis ana qabdu numatu wal guddisa isiniin jedha uummata kiyya iddoo intarneetni hin jirredha kanan jiru kanaafuu jennaan obboleeyyan kan koo na gargaaraa na barbaachistu kan duraa caalaatti na barbaachistu isin malee maalan qaba akkas isiniin jedha alhamdulillah alaa kulli haal bakkan jirutti immoo nagaa fayyaa qaba nagaa waa hunda caala Oromoo kiyya qaalii. Akkasi isiniin jedha anaafillee isiniifillee bakkuma jirru haaluma jiru keessatti nagaa rabbii nuuf haa baay'atu rabbi nagaa nuuf haa kennu nagaa waa hunda caala biyya keenyaafillee rabbi nagaa haa buusu isiniin jecha akkasumas warroonni maatii koo taatanii sheer laayik kooment gochuun haala dandeessanuu beekumsa keessanii waama dandeessanuu warri na bira dhaabbattanii jirtan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada warri siif jirra naan jettan rabbiin isiniif haa jiraatu bara baraan jireenya keessan rabbiin hola fuudhu isiniin jechuun barbaada. Kanattaan sun warri kaanis immoo maatii kootti dabalamaa isiniin jecha kabajaaf jaalalaan isin gaafadha obboleeyyan kan koo qaqqaalii fi gaggaarii ittaan sun immoo uummata musliimaa maraan Eid Mubaarak isiniin jedhee jira Oromoo kiyya. Biyya alaa kan biyya keessa hundi keessaniyyuu bakkuma jirtanitti Eid Mubaarak baga waggaa geessan baga waliin geenya kan baranaa kan bara hedduu kan bara egerii rabbii nuuf haa taasisu waggaa ga'uwaa hunda caala dhugaa rabbii haaluma jiru keessatti waggaa ga'uun ni caala yaa jireenyi biyya namaa nama gammachiisu nama kamiinuu jechuudha. Jireenyi biyya namaa iidiif namaan kennisiisu haa ta'u kanas ta'e sanas ta'e nagaa fayyaa qabaannee alhamdulillah waggaan nutti naanna'u jechuun hedduu nama gammachiisa waan ta'eef baga waggaa geessanii baga waggaa geenyee Eid Mubaarak isiniin jedhee jira. Wallaahi alhamdulillah rabbii waggaan nuuf ga'e faaruun kan sa'a ta'u galanni isaaf haa deebi'u dachaan galanni isaaf haa ta'u rabbii keenyaaf shukrii dhumate isaaf mala alhamdulillah fayyaaf nagaa qabaannee beekamtii tokko malee biyya namaa keessa nu jiraachifatee inni nu tiksatee yoo waa kanaan nu ga'u waggaan nu ga'uuni waa hunda caalaadha. Kanaafis immoo isuma kajeella kan nutti irrateefis isatu nuuf guutaa. Akkas isiniin jedha obboloota kan koo qaqqaalii fi gaggaarii isiniin jechuutiin barbaada. Kana fakkaata mee akkamitti dabarsitan isin iidii guyyaa irra? Alhamdulillah anaara bareeda keessatti dabarse maaliif kolfitan jedhina gammachuun hin qaba rakkoonuma keessa taa'een gammada yaa huni beektu kanaafuu jennaan alhamdulillah rabbil aalamiin rabbii warroota akka kan kootii miskiinota akka kan kootii rakkattoota akka kan kootii warroota wallaahi biyya ofii dheebotee dhiphinaa fi cinqii keessa jirtanuu yoo jiraattanii wallaahi rabbiin ilaa yeroo gabaabaa keessatti ganda keessanitti isin deebisu biyya keessanitti isin deebisee isin gammachiisu hayyaana dhufu rabbii wallaahi maatii keessanii fi haalii keessan haanti keessan halaa fi qee keessan keessatti rabbiin isin baasisu wallaahi hanga yoomitti obboloota kan koo mana namaa keessatti dararamne ayyaana a'uuzu billaa dhugaa rabbii baay'ee tokko nama jibbisiisa alhamdulillah garuu fayyaaf nagaa qabaannee akkuma dura isiniin jedhee waggaa ga'uwaa hunda caalaadha garuu moo ta'u malee gammachuu biyya keenya keessatti ayyaanaan dabarsinu wanta beeknu hundi keenya jechuudha hedduu tokko nama jibbisiisa dhugaa dubbachuun alhamdulillah alaa kulli yaa yeroodhaaf okkollee bara dabarfachuuf jiruu keenya fooyyeffanna jennee biyyaa baanee waan hundi nutti irrachuu danda'a kan nutti irrates nu guutuu danda'a faallaadha jechuudha jiruun addunyaa kana obboloota kan koo
Kanaafuu jennaan alhamdulillah bakkuma jirrutti haaluma jirru keessatti baga waggaa keenya jecha rabbi wallaahi isa dhufu rakkattoota akka kootii miidhamtoota akka kootii rabbi wallaahi gara biyya keessanitti sina deebisu kan biyya keessan dheebottan jechuudha. Ani wallaahi hedduu tokko biyya kiyya dheebodhee cinqamee wallaahi iidii jedhu subhaanallah wallaahi biyya keenyatti iidii ji'aani jechuudha. Ji'a tokkoon gabaanillee wacciti. Namnillee girri jalqaba. Anis subhaanallah wallaahi ayyaanuma ta'uyyuu torbee tokko hin geenye jechuudha. Yaadachuun hundi kooyyuu dhugaa dubbachuufu alhamdulillah yoo yaadadhe somaa yaa. Haaluma jiru keessatti dabarsa waan ta'eef hangas kana nan cinqullee nan dhiphisullee jechuudha. Haala biyyaa akka jiru biyyatti hin dabarsu waan ta'eef jechuudha. Alhamdulillah rabbiin jiru biyya kootii sanatti na deebise. Kan kanaan duraatii olitti akkan hayyaana gammachuun dabarsu rabbii kiyya karadhaa isinillee kadhannaa keessaniin na yaadadhaa isiniin jechuun barbaada. Obboleeyyan kan koo kan kiristaanaallee kan islaamaallee wallaahi du'aa inaa godha akka rabbiin nagaan biyya kiyyatti na baasisu biyya kiyyatti na deebisee waggaadhaan na ga'ee wallaahi iida waggaa biyya kiyyatti na baasisu akkasumallee rabbii wallaahi akka inni qabeenya guddaa naa kennee ajjii na ergu naaf kadhaa hawwiin kiyya kana lammanii kunnaa guutee jennaan immoo wanta hundayyuu gidduu kana wanti jiru hin hanqatu jechuudha. Sababiin isaa biyya koo nagaadhaan galu achi booda hajjii dhaquun immoo hajjiin xumura waan ta'eef gidduu kana waan jiruraan guuttadheen naqa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kana naa kadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya addunyaa irratti hin jiru kana argu wallaahi waa hunda caala. Rabbiin anallee fakkaattota akka kootiillee kaabaa sana utuu dhannee xawaafii nutuu hin argin nun ajjeesini inshaallah. Bakka rasuulli keenya qubatan qubannaa isaanii sana rabbiin osoo nun argisiisin nun ajjeesini. Warroota akka koo dheebottan jechuudha. Wallaahi rabbiin isin ageessu achillee nu dhaabu. Rabbiin qabeenya qaba. Waa hundallee ni qaba. Anillee kan isaa, hatillee kan isaa, qabeenyallee kan isaati. Kanaafuu jennaan rabbiin rahmata isaa keessaa nuuf qoodee anallee kan akka kootiillee bakka sana nu dhaabu. Rabbiin qabeenya xiqqoo nu qabnu keessa barakaa nu buuse. Saddaqannee zakkaa'annee ajja'achuu nu ga'a. Rabbiin rahmata isaa keessaa nuuf qoonnaan jechuudha. Wallaahi rahmanni isaa bal'aa. Anaaf isinitti garuu guddaa ta'uu danda'a. Kanaaf akkasitti guddisaati bal'isaati rabbii keessan karadhaa isiniin jechuun barbaada. Du'aayin kiyyas kanuma isinis aamin jedha. Yoo aamin jettan rabbiin anaafillee isiniifillee qeebaluu danda'a isiniin jedha. Uummata koo uummata qaalii uummata gaarii. Inshaallah abdiis immoo ni qabna rabbiin irraa jechuudha. Maaliif kasbii qulqulluu kassabanna jennee biyya keenya irraa baane malee haqa namaatu barbaanneeti. Biyyuma keenya keessattuu saamnee nyaachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu haqa qulqulluu barbaachaaf biyyaa baane rabbiin biyyaan nagatti biyya keenyallee nagaa nuuf godhe nullee nagaan biyyatti nu deebisu isiniin jechuutiin barbaada. Uummata koo uummata qaalii uummata gaarii inshaallah. Yoo eeyyama rabbii ta'e biyya keenyattis ni gallaa ni deebinaa. Rabbi wallaahi dandeettii isaatiin quwwaasaa kuduraa isaatiin nagaan nu haa galchu biyya keenyatti. Hiida waggaa waggaatiin illee rabbiin nu haa ga'u. Waan qabdanuuf qabeenya keessanii fi maatii keessanii fi haalii keessan mara keessa rabbiin barakaa nu haa buusu. Maatii keenyaaf illee nullee umurii nu haa dheeressu. Maatii keenyallee bakka jiranitti rabbiin nagaa nuuf haa godhu. Kan du'eef illee rabbi rahmata haa godhu. Rabbiin haalii keenya du'ee jiruuf rahmata isaa keessaa haa qooduuf hojii jaraatiin miti rabbi rahmata haa godhuuf rabbi marfiraa haa godhu uf duwwaa miti kan du'ellee yaadachuu nurraa barbaachisa jechuudha obboleeyyan kiyya. Haaliin keenya hedduutu nurraa qoodamee achi jira waan ta'eef haalii fi aantii keenyaaf illee rabbiin kadhachuun barbaachisaa. Nuti illee borachi dhaquuf teenya waan ta'eefu akkasisiniin jedha uummata qaqqaalii fi gaggaarii kana keessatti an dabarseen alhamdulillah isinoomee akkamitti dabarsitanii iidii guyyaarra rabbiif galanna ta'u waggaa ga'ee kunoo isinis haaluma jirtan keessatti baga waggaa geessanii bakkuma jirtanitti isiniin jechuutiin barbaada. Uummata koo uummata gaarii bakka jirtanitti nagaaf raamanni rabbii isiniif haa baay'atu. Irra deebi'uun iid mubaarak isiniin jedhee jira kan baranaa kan bara eegariitiin rabbi isin haa ga'u. Anallee isinillee rabbiin dheebuu biyya keenyaallee wallaahi nu haa baasu. Biyya keenyallee nagaa nuu godhe nullee nagaa nu galche. Rabbiin dheebuu biyya keenyaa nu haa baasu. Kushiinaa namaa keessatti hanga yoomitti dararamne iidee jenna wallaahi rabbiin nagaa nu haa galchu biyya keenyatti.
akkas isiniin jedha viidiyoo koo irraa asumarrattan xumuraa warri maatii kiyya hin ta'in maatii koo ta'aatii gara maatii kootiitti dabalamaa isiniin jechuutiin barbaada obboleewwan koo. Maatii naaf ta'a na barbaachistu sirriitti na barbaachistu. Akkas isiniin jedha uummata kiyya. Namni namaaf qoricha jedhani kanaaf isin anaaf qoricha na barbaachistu waan ta'eef maatii ta'aa gara kootti dabalamaa na wajjiniin ijaajjaa isin malee guddachuu hin danda'u. Isiniin jedha Oromoo kiyya bakka jirtanitti nagaa biraamanni rabbii isin faana haa jiraatu nagaa naaf ta'a nagaan isiniif haa baay'atu. Islaamaa fi kiristaanaan gandaaf amantaan isiniin qoodu hunda keessanuu rabbiif jechan isin jaalladha uummata kan koo obboleeyyan koo qaqqaalee fi gaggaarii kan biyya keessaa kan biyya alaa hunda keessanuu rabbiif jechan isin jaalladha. Rabbiin kiyya naaf ragaa hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajaa naaf jiraadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Laayikii fi sheerii hin dagatinaa.